oromoon haala liftu diin islaamaa haala lisu oromoon tokko haa taatu rabbi nu haala liftuu nu haa godhu alaabaan teenya irraas borus haala liftu kumaatamii itti du'e dhiiga alaabaa teenyaatii kumaatamii itti du'e alaabaan teenya haala liftu ol nu haa qabu diiniin duniyaan bilisummaan baga nagaan nu baate joohar kiyyaa baga nagaan nu dhufte obboleessa kiyyaa ilma kiyyaa galatooma alii bareedduu ilmaan koo obboleeyyan koo jiraadhaa bolaa bura assalaamu alaykum. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبيه بعده وبليانكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وانجل قبن مقارب بيتين ستن أومي ركو كينا السنو باسا وان فينو السنو كينا جداني ربي كان انجل قبون إسلام ورمو برات الله كريستانا برات الله واقفتا برات الله آدا بريدو ربين اسن أومي جالتو ربين ورحق دبت ورحق دلغو نهاغو ربين نما حق إسام عليه حق نما بربان نهاغو بغا ربين جوهر كيندل جوار محمد هدار ربين نوباس بغا اسنس ربي والاسم قل نفسيس بكما جفتو ربين سلام هابوس أمتا دچي رجل خانك ربين آدم فهو الرؤومي بكرا كون جرتو شفت ربي ركو الراكاسي ربي نغانو هابوس ربي جالال ولينو هاكين ربي والنغاونو هاكين ربي تقچما نو هاكين جركين نتيكو مال وانو اسين استراحة فردا انتيكو وادوبادو قبا وان اسينس جالتان وان بيهيا نادا غفات اسين جلا بسم الله الرحمن الرحيم فارون كربي علم نما أومه حقت أمر حق دبادو حق دلقي إكونومي كيلي جباتا بي كيلي جباتا أمني كي والجالتا حق دلق حق دبادو جري ربي نوم داران دلقين داران دباتين نما ظلمين نما ميدين نما ترورسيني جري ربي قرآن كيستيف حديث القدس قرآن كيست ما جاء ربي وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل جدو علمنا ما يفردي قوتي بلشا تاتي قادي فردي بيتي تاتي حقان أدام باسي أمنتي لاجتي توقو القبدي توقو قدين قبين قوسا كيتا ويساتيف قدنيا كيتا ويساتيف أكا حق الرحيم ما ينجر ربي قرآن كيست ربين علم نماؤم حديث القدس كيست تسمع يونا ما ظلموا باتي حق عدالة دلايد وانا تفان غاري تاتا جرو كيلي ايكونومي دان بيي كينا غاتاو دان فائدان عدالة داكنا قبضي جيتشون فائدان ظلمي دا ايكونومي كي بدو روحي نما قصا سمو بيي كينا غاتامو ربي برتي غافتما وانجلانيا توقو يا قياماتي سنجد حديث القدس كيست يا عبادي أني حرمت الظلم على نفسي وجعلت بينكم محرما أني نفسك يرت سمير حرام قوله يو إسن ونجلن دلقين إسن انقافر إسنس ولت الرورسنا ولن ظلمنا جل ربين إسن أومي نقيني نبي محمد رت هاجراتو نقا رحمن نبي محمد رت هاجراتو أبا أنبياء إبراهيم الرتاجراتو نبينا إيسا يسوس موسى الرتاجراتو وركرا إساني حقا نما ميدو مالي وللرسو مالي والققلو مالي والبقسو مالي دنيا تنرتجراته ربين رحمتنا إساني رتابوسو سننجنا كانت آني جوهر كينا أبان أرومو أهلا وسهلا welcome to Sweden.
baga gammaddee mana hidhaa ruumii keessa hidhamtee akka hoolaa akka fardaa teettu sanirraa bahuudhaan baga gammaddee ummata ilmaan biyya keetii magaalaa Sweden guddoo Stockholm keessatti wal qunnamuu irratti baga gammaddee siin jedha. warri Johar jaalattanis kan Oromoo ka Oromoon ta'inis qaba sablammiidhaa inni nama cufaaf yaada akka beektanitti ka dubartii ka dhiiraa baga gammaddan isaa wal qunnamuu irratti siin jedha. haati Oromoollee haati mana Johar Oromoollee baga gammaden wajjin isin jedha. Johar kenna wonni dhaamu rabbi haqasi haa gaxxamu rabbi dhugaasi haa dubbisu ummata Itoophiyaa ummata biyya sanii kiristaana islaama Somaaliyaa Affaar Tigree Siltee gosa saba sablammii cufa ija tokkoon akka laaltu siin jedha. qabeenya isaanii irratti abbaa ta'u irratti kanatti kana maaliif siin jedhe jecha kiyyaa miti jecha ummatas ta'u kana miti jecha rabbiin uume ija kana asnuu kaa'e ilaala asin kenne hakiim tolchaadha ija kana isii kaa'e afaan ittiin dubbannu kana nuu kenne gurra ittiin dhageeffannu nuu kenne isatu nama cufaa addaan hin qoodini haqaan firdi jidduu isaanii godhii siin jedhe. Johar silaa maaliif qabsaa'ee maaliin qabsaa'ee een wajjin qabsaa'ee sinuu ni beektanii zulmiin haa deemu namuu waan ofii irratti abbaa haa ta'u Oromoonis saba sablammii illeen kanaaf qabsaa'ee wanni inni qabsaa'ee feesbuukii fi OMN sabboontota OMN wajjin kanaaf qabsaa'ee daspooraa wajjin ka gaafa OMN baatii afur saxalaayetirraa buute hurkaa keessaniin saxalaayee irratti deebitee qeerroo karaa cufuudhaa fi laganna magaalaatiin jalqabee ni beektanii waan kanarra isin himuu qabu. akkuma isinuu wajjin dhageenye torbaan tare keessatti Johar maal jedhe biyya kana yoo nagaa feetan yoo ekonomiin isaa badhaadhina yoo feetan misooma yoo feetan nagaan jiraachuu yoo feetan gatteennee wajjin saba sablammii wajjin rakkoo biyya kanaa hiikuudha nagahaaf dimuqraatiidhaan jedhe Johar kuni waan namni rabbitti amanu waan namni biyya isaa jaalatu isin jedha. Haji Ali wale waan jedhe dhageettanii alima Oromooti hayyuu Oromooti kutaa Baalee irraa arkaanni islaamaa 5 jedhe osoo kanaa bakka utaate osoo ka rabbi malee arkaana islaama keessatti Muhammad iskaa'uu hin danda'u amma masrajjaa isinii dubbachuu gisee dheerata osoo kanaa bakka utaate 7 godhaa jedhe kan jahaffaadhaa nageenyi argamu nagaan daldalattee nagaan baatee nagaan barattee mana keetitti deebi'u kan lammaffaadhaa wanni nyaatan argamu ikonomiidha biyyi ekonomii hin qabne biyyi nagaa hin qabne yookaan ni dhabamti yookaan biyya duutuu taatee jiraatti isiniin jedha. Ameerikaan isteeta 50 Ameerikaan isteeta 50 maaliidhaan guddatte nama guddaa qabdi miliyoona 332 tokkochummaa qabdi dimuqraatii qabdi teknooloojiyaadhaan ikonomiidhaan military namni isii ga'u hin jiru amma kana keessa cheenaalleen isiin geettu ikonomiidhaan kuni tokkummaadhaa fi guddina dimuqraatii jira biyyi keenya kana sadee kanatti ajabti guddina ni qabna tokkochummaadhaa fi dimuqraatiitti hajamnaa kana warra sigilli godhee dimuqraatii biyya keenya godhee sabaa sablammii wajjin kiristaana islaama wajjin wal kabajuudhaan wal jiraachuun jiraatu rabbiin haa godhu isin jedha. UK gaafa wayyaaneedhaaf shaabiyyaadhaaf abaa'oon achitti haasofte eenyu bulcha Prime Minister John Major Tony Blair Cameron Gordon Theresa May Boris Johnson jahaffaadha maaliif taraadhaan biyya keenya yoo jaalannu taate ummata keenya yoo jaalannu taate taraadhaan maaliif horii gad hin dhiifne korojoo haturra wal ajjeesuu irra hiraa wal kaayuu irra isiniin jedha.
ekosiku tawan bareedu si dubbadha okay gize cufan dubbadhu ani sin beekta miidiyaarra illee bahu ammas akka isin yaadachiisu lolli Somaaliyaa Itoophiyaa keessatti deeme 77 hamma gaara mul'ataa kan deeme baalirraan hamma adabbaa ka deeme ruuhii meeqa nurraa fudhate qabeenya meeqa nurraa balleesse osoo biyya keenya zulmiin jiraachuu baate Oromoon Somaaleen dhaytu Ogaadeen Somaaleen dhaytu lolli Eertiriyaa amata 28 ilmaan Oromoo dhibbarraas 60 achitti lafeen isaanii dachiirra jirti amma hodha ixeelaalte ima salphaa ijoollee sabaa meeqa achitti dhabne ikonoomii amata 28 keessatti osoo faayidee tokko argan meeqa dhabne Zaalambassaadha jennee baadummeedha jennee 70,000tti dhabne miliyoona biliyoon 450 birri Itoophiyaatti kasaara yuunivarsiitii meeqa kan ijaaru gorsa kanarraa haa fudhannu lolli Tigraay keessatti deemi ilmaan Amaaraa ilmaan Oromoo ilmaan Tigree ilmaan sabaa Somaalee meeqa turuu itti qisaasame qabeenyi biyya keenya kan mana fayyaadha kan mana dawaadha kan karaa konkolaataa walitti hidhuu nu danda'u meeqa nurraa deeme gorsa kanarraa fudhannee biyya keenya salaama goonee wal kabajuudhaan wal jaalachuudhaan akka jiraannu isinin jedha dhaamsi kiyya amma kanarra isin dhaama ummata Itoophiyaa Oromoo Amaaraa Uraage Tigre Silte Sidaama Konsoom sabaa cufa yoo biyya keessan ka jaalattan taatan tokkummaa biyya keessanii ka jaalattan taatan salaama yoo kafeetan taatan ikonomiin keessan akka gaaritti ol ka'uu yoo ka jaalattan taatan rakkoo keessan gatteettanii wajjin sabaa cufti akka ummata keessan du'arraa baraartan akka Itoophiyaa akka Yugoslaaviyaadha biyya torbatti qoodamurraa baraartan gatteettanii rakkoo biyya keessanii higuudha kan nu baasu isinin jedha Kalaashinkoof sheematachuu dhiifnee madrasaan haa ijaarannu yuunivarsiitii haa ijaarannu bishaan qulqulluu uummata keenya haa baafnu karaa konkolaataa magaalaa cufa walitti haa hinu baadiyyaadhaaf magaalaatti haa ibsinu kanan nurraa barbaachisa wal ajjeesuudhaaf Kalaashinkoof hin bitu nun barbaachisu isinin jedha wanni andaam ammallee Baqqalaa Garbaati Johar Baqqalaa Garbaa Mararaa Guddinna ilmaan sabaa sablammii ilmaan Oromoodha ka biyya bulchu jiran waggii gartee akka Mandeellaa ta'uu yoo feetan Mandeellaan gaafa hidhaa jiru maal jedhaniin kottuu dhiisi waan kana horii kenna doolaara Mercedes Villa bahar keessatti nama si eegu sii goonana hammaarrii qabeenya biyya kiyyaa irraa naa kennitaniin bilisummaa uummata kiyyaan gurguradhu jedhe gaafa irraa bahe maal jedhe warra adii sareedhaan isaan loluu ture nama dhiisi boolisa dhiisi taa dachiin nu geetti jedheen gaafa dondon dhufe maal jedheen warra achii dheessee warra gurraachi nu fexxanee bahe maal jedheen kii osoo naa taate kiisha isin kaayadhe biyya isin deebisaa jedheen ka akkasiisan ta'uu isinirra barbaanna Johar Baqqalaa Garbaa Mararaa Guddinna warra biyya bulchullee ka uummata isaa jaalatu isinin jedha salaamni nu feenu Johar salaama eegasi sagalee Kalaashinkoof dhageen hin feenu salaama hidhatti wal guuran hin feenu salaama wal ajjeesan hin feenu salaama nama hiriira wal ajjeesan hin feenu yookaan maal ta'a jechuu akkana ta'e arabni maal jedhan maa ukiza bilquwwaa laa yustaraddu illaa bilquwwaa wanni humnaan sirraa fudhatame humna malee deebu jechatti dhufa kana beekuu qaba namu isinin jedha ani biyya kiyyaa dhukkubsadhee dubbadha malee nam tokkoo ka jibbus hin jiru baarti tokkoo keessa hin jiru ati nuti Oromoon abaa'os ni jaalanna kafaa'os ni jaalanna maaliif yaadni isaanii tokko uummata isaanii sabaa sablammii waan isaa irratti abbaa ta'uudha eega wanni isin deemtaniif waan tokko ta'e akka wal irratti hin oofne mana tokko eega kakabnu taate maaliif citaa wal saamnaa isinin jedha kun yaada kiyya bichaa miti yaada uummata Oromooti kallastu amma isin asif fita wanni kana isini fudhadheefi isinis ima beeytanii isin yaadachiisu bichaadhaafi dubartiin teenna qabsawtuudha lubbuu isiitiin horuu isiitiin haadha dhiiraatti haadha gootaatti haadha alimaatti haadha hayyuuti dhiirri keenyas akkanuma goota qabna hayyuu qabna alima qabna addaan isin hin baasu rabbuu walirraa isin uume dhiirallee dubartii dhiirarraa dubartii dhiirarraa dhiira dubartii irraa uume wanni isin addaan hin baasu wanni an jedhu
rabbiin isin uume qalbii keessan iimaana dhugaa dubbattanii iimaana haqa dalaydanii isin haa guutu jismii keessan fayyaadhaan isin haa guutu namni fayyaan qabnu waan taru kiisha keessa gubboodhaan miti horii haraamaatiin miti horii halaalaatiin rabbi kiisha keessan haa guutu وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين وانا دقيق فتنيف قالتوما بقى قمدن والقطوما ان شاء الله نقمنا سننجر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما نقول تكيني حمل الآن بكساني تنسي مدى hedduu galatoomaa hundi keessaniyu naaf kolcha qabsaa'onni gameeyyiin reefunta wani raanfadde egaa dhaloota qubee keessa qabsaa'aan iswiidiin asuma keessa numa keessa dhokkateetiin qabsaa'aa ture waa hedduu dalagee yaaya bashin nu jidduu jira isaa yeroo takka nu simadhaa isa qofaa miti qubsuma isaa biyya Jarmanii kan godhate qabsaa'aan keenya Abdoo Qaadii Abbaa Jabal nu keessa jira hamileedhaan nu simadhaa kabiraas hedduu qabna Daayireektar olaanaa Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork Muhammad Abdoosh nu jidduu jira hamileedhaan nu simadhaa yaa hunda maqaa dhaheen deemu qabsaa'onni keenya gameeyyiin of kolchaa gaa dhaloota qubeetii hedduu isaanii beeku hedduu nu keessa jiranii hundi isaaniitti wal takka hamileedhaan nu simadhaa kanatti aansuungaa haasawa waltajjii banuudha kan nu godhu obbo Bantii Galataa gara waltajjii tamee nu simadhaa hedduu galatooma egaa fuula kana eega silaatii ilaalaa jirtu waan nu obsitaniifis baay'ee isin galateeffanna galatooma jawaar keenya baga nagaan nu dhufte ammas irra deebi'een maqaa keessaniin baga nagaan dhuftettiin jedha egaa nama dubbiin isaa mi'aawu dursanii dubbachuun yeroo baay'ee nama rakkisa utuu haasaan dheeressin gara jawaarii isa dabarsaa isa dura garuu wareegamtoota Oromoo bifa adda addaatiin Oromiyaa bilisoomsuuf Oromoo kan ammoo mataasaa ol qabuuf dhiigi isaanii kan dhangale lafee isaanii kan caccabe lubbuun isaanii kan bade isaan hundumaatiif illee yaadannoo sammuu ni goona ala tokko hundumti keenya bakka jiru lafaa ol kaanee wareegamtoota keenyaaf akkasuma jaallatamaa aartist goota keenya Hacaaluu Hundeessaa dabalatee warra Oromoof jecha dhiigi isaanii dhangala'eef yaadannoo sammuu ni goona al tokko bakka jirtanii akka ol naa kaatan kabajaa isin gaafadha. hedduu galatoomaa Noora Muftaa galatoomaa egaa obsi keessan baay'ee guddaadha baay'ee galatoomaa isiniin jedha obboleessa keenya fini sagantaa kana banuu barbaada isa dura egaa qabsaa'onni keenya har'a jiran bu'aa qabsoo kaleessaati qabsoo kaleessa eegale walirkaa fuudhaa tarkaanfachiisaa asiin gahanii har'a Oromoon bakka murteessaa irra jira yeroo kanatti moggaarraa deemaa dhufee Oromummaan siyaasa Oromoo kana bakka murteessaa irratti kaa'ee jira Oromoon waan jedhutu jaallannus jibbinus Oromoon waan jedhutu murteessa biyyattii kana keessatti biyya keenya keessatti jechuudha kan ammoo waan jaallanneef utuu hin taane haala dhugaa jirutu akkas godha
qabsoo as ga'e kanaafi namoota baay'eetu itti kufee lubbuu baay'eetu itti bade waan baay'eetu ta'e Oromoo hundatu dararame inni kaan qe'ee irraa buqqa'ee inni kaan immoo waan adda addaa waan safuudhaaf illee dubbachuun nu malleetu irra ga'e. Har'a waan kana hundumaa mo'ichaan akka goolamnuu fi har'a immoo qabsoo isa taanu tarkaanfachiisuudhaaf bu'aa guddaa warra buusan keessaa Jawaar Mohaammed yeroo kanatti isa hangafaadha. Kanaaf hedduus jaallanna jenneesti waa akkaataatti jaallannu mee haa ibsamu. Baay'een Jawaariin yeroo jedhan eessaa riferensii isaanii Oromoo First isa jedhurraa eegala jedhu sirrii ta'uu danda'a anis akkas nan jedha. Warri gara biraan immoo lakkii akkas miti VOA irratti yeroo baay'ee dhagahaa turre miti akkas afaan Amaarimmaa afaa gaafa dubbatu Oromoo walleen fakkaatu gurbaan kun baay'ee tokko beekumsaas dansaadha jedhanii haasa'u. Sirrii anis kanaanis nan amana. Isa duras sagantaalee adda addaa irratti ni argina. Yeroo tokko immoo hooggantoota amantaa walitti qabanii gaafa haasa'an maal jedhee dubbate Jawaar mirgi amantii kan kabajamullee mirgi Oromoo yoo kabajameedha kan jedhu dubbatee ture. Namni tokko tokko isa rifeer godha anis nan godha. Garuu dhiyoo waggaa afuran fuula duraa waan gara biraa tokkotti riferensii koo jijjiire. Isheen immoo maalidha kana duwwaa isinii himeetanii jaallatamaa keessan isinii dhiyeessa. Xalaa waggaa 13 tokko umuriin ishee waggaa 13 tokko fuula feesbuukii isaa irratti maxxansee ture. Bara Singaapuriin ture dargaggummaa isaatti Saawus Isteeshiyaa gaafa baratu haala ijoollummaa sana keessatti siyaasa Oromoo waan fakkaatu fuuldureen Oromiyaallee maal fakkaachuu akka dandeessu nama tilmaamuu danda'e nama raaguu danda'e sadarkaa umurii dardarummaa sana irratti hamma kana fageenyaan siyaasa Oromoo hubatanii fuuldura tilmaamuu raaguu danda'uun kennaa Waaqayyoo irraa yoo ta'e malee beekumsa qofaan hin ga'u jedhee nan amana. Kanaaf namni kun referensii keenya hundumaa diigee gara ijoollummaa isaa naannoo inni dhalatee guddate bakka inni waameellee hin quufne naannoo dhummukaa sana ta'uu danda'a jedhuun nan yaada. Kanaafuu galatoomittiin jennaa amma obboleessa keenyaa fi sagantaa nan bana hundumti keessan bakka jirtanii dhaggeeffachuu dandeessu. Isa booda immoo sagantaa gaaffiif deebii itti fufna. Egaa wal kabajaan jaalalaan obboleessa keenya waan inni dubbatu dhaggeeffanne waan isaa isinii nuun galle waan gaaffii qabnu immoo kabaja walii qabnu kabaja Oromummaatiin gaaffii keenya gaafachuu dandeenya. Jawaar keenya waltajjiin kan keetii siif gadhiiseera ulfaadhu fayyaa ta'in siin jedhaa kabajame. Abarin saya wala maafi hunduu narra utaale afoon ayilla yoo gaafsan namu wattani anaafi waa'ee dugees dabarre kan jiru walumaa arga nagoo lagarree hedduun isin yaade ture magaalaa teessan bareedduu sanas hedduu yaade amni kun irra guddaan galatooma jechuufi galata tarabbi irraa eegal ungaa deemeetiin rabbi galateeffannee san booda rabbitti aanee ummata jiraame rabbi ummataaf dannee bire anaaf rabbi ummataaf hin dhugee hanga namni tokko kophaatti hiriira ba'utti socho'aa akka turtan hedduu sagalee nu ta'a akka turtan quban qabaa. Hedduu galatooma warra biyya isin keessa jirtaniitis kaleessarraa kaasee galateeffataa turre seenaatara moo member of parliament keessan Andree Kaleetiin wajjin ture nama jabaa Swedish jabaa Oromeeffattanii jirtanii yeroo takka nu galateeffadha Andree.
magaalota keessa yeroon deemu yeroo baay'ee wanni hin deemuuf illee wanni hamilee naa kennus wanni hamilee nama buusuu danda'u hedduu jira. Wanni magaalaa takka irraa takka deemuun si dhoorgee dhiisii eeggali si goosiftu hedduu jira. Garuu galma keessa hoggan seenu tokko kan hedduu hamilee naa kennu waa lama tokko ijoollee bobboochu tana. Akkuma yeroo hedduu jee bilisummaan qabsoofnuuf sirni dimokiraasii qabsoofnuuf tan nuti itti fayyadamnu miti. Biitiin nuti hawwinu san nu booda dhufti. Dhaloota nu boodaatiif dhufti. Kanaaf hoggaan ijoollee xixiqqoo bobboochu iyyitee nu jeetan argu what is the purpose? Purpose ni nuti qabsoofnu ijoollee tanaaf ta'u hoggaan argu hamilee kiyya akka abdiin horadhaa jechuudha. Kalammataan manguddoo hoggaan arguudha. Qabsoon tun nuun hin eegalamne dura abbuu lama abba sadi turte. Gameeyyii qabsoo ijoollummaadhaan qabsoo kana keessa seenanii allallee osoo abdiin kutin qabsoo kanatti cichanii jiran har'as hoggaa abdiidhaan ta'anii nama dhaggeeffatan hoggaan argu hedduun hamilee horadhaa. Jara san keessa tokko obbo Baqqalaa Jiraataati. Obbo Baqqalaa beekuun ooltan qabsaa gameessa hoggana kaafaa yeroo dheeraadha. Sababa hoggansa kaafaa keessatti kennaa tureen dhiibamee biyya kana jiru jechuudha. Obbo Baqqalaa Jiraataa jechuun isaanii warra akkanaa kanaan nu bira jira jechuudha. Jaalbobbaasaa Gadaammoo ni beeytanii amma duras gaafa nufi dubbadhe gaafaan an ijoollee an Bobbaasaa Gadaa naman se'uun ture. Nama natti fakkaatu ture. Leencuma goofaree qabu natti fakkaata ture jechuudha. Maaliif osoo maqaa isaa fi warra biraa hambisaa soolee fa'aa dhaga'uu baadhe an takka astamaariin ta'an ture siyaasattuun seenu takka naggaatee ta'eetiin buna jala fiigee achumaan tujjaaree hafa ture jechuudha. Gaafa ijoollee maqaan isaa Karaggaa Turoobaa fa'aa Aslii Oromoo fa'aa hedduu dhaga'ama ture. Kanaaf hoggaan namoota akka Bobbaasaa fa'aa akka Obbo Baqqalaa Jiraataa fa'aa hoggaan argu aariin an qabus gaddin an qabus narraa bada. Maaliif gama tokko ijoollee wachuun dhagaya gama kaanii manguddoo har'as osoon ifatin yoo manguddoon tun osoon ifatin har'as cichanii nu bira dhaabatan nuti warri arii nu qabuu dandeenyu dheessinoo jalaa ba'uu dandeenyu warri lafaa dhufaa nafaa cufaa maaltu nu dadhabsiise jeetiin xiiqii keessa seenee hojiitti seenaa jara kana rabbi umurii nu haa dheeressu hedduun isin arguu kiyyate hedduun gammada. Fuuldura kiyya immoo hiriyaa warra walaayitaa tokko qabnaa gameessa cimaa na biraa dheessee as dhufe wajjin paartii ijaarree filannoo 2020tiif qabsaa'uuf qophaa'aa turre silaa innillee kaseenu baatii akkuma lama na dura baafatee deeme baga wala garre waggaa tokko warra walaayitaa ummanni walaayitaa qabsoo dhugaa godhaa jira dhugaa isin jaa mirga hiree murteeffannaa isaaniitti fayyadamanii naannoo mataa ofii jaarrachuudhaaf qabsoo godhan keessatti roorroo irra ga'een hedduu isaanii bulchiinsa isaanii osoo lafin ummata ajaa'ibaati. Opposition hanga bulchiinsatti xiqqaa amma guddatti tokkummaadhaan osoo qabsaa jiran tarkaanfii irratti fudhatame yeroo gabaabaatti gaafiin isaanii deebi'ee mootummaa naannoo isaanii akka argatan abdiin qaba. Ummata walaayitaatti illee hin irraanfatina Oromoo. Maaliifi ummanni sabaaf sablammoonni biyya sanii kan nu daran cunqurfame kan nu daran dhiibame hedduu jira. If qofaaf osoo hin ta'in sabaaf sablammoota biyya saniifis akka qabsooftan isin gaafadhaa ummata walaayitaa bira dhaabadhaa jechuun barbaada. Isin bira jiru. Akeenyi duula kanaa inni lammataa waa'ee nagayaati. Ummata miidhamaa jiru keessattuu rakkoo miidhaa ajjeechaa hidhaa jumlaa ganamiinsa waggoota lamaan kana nurra ga'e irraa kaanee hoggaa laalle yeroo kanatti waa'ee nagayaa dubbachuun namoota hedduuf akka liqinfameen hin beeku. Namoota hedduu waan narraan eegin akka ta'een hin beeku. Haa ta'u garuu mana hidhaas teenyee erga hidhaa baanes baafnee buufnee manguddoo biyyaa wajjin hayyuu biyyaa wajjin warra biyya bulchu wajjin warra isaan irratti qabsaa'aa jiru wajjin dippiloomaatota wajjin if wajjiinis haasoyne rakkoo biyyi teenya keessa gaheef furmaanni waaraa kan dhufuu danda'u gara nagayaatti yoo deebine qofa jenneet kam kaane jechuudha. Rakkoo hedduu isitti himee jira. Isinuu nagaaran beeytanii rakkoolee biyya sanii tarrisanii fixuun baay'ee nama rakkisa. Oromiyaanis Itoophiyaanis rakkoo akka amma keessa seentee takka keessa seentee hin beektu. Ilmi namaa akka waggoota lamaan sadan dabre kanatti dhumetti biyya sanii dhumee hin beeku. Lola waggaa 30
Eertiraanii fi Itoophiyaan waliin godhan sanirra dabalannee shibbirii darbii yoo walitti daballe lakkoofsi namoota dhumanii ka waggaa 3 kanaatti dabala. Imagine nama waggaa 30 probably 40 1960 fi hanga 91tti lola bal'aa godhame san caalaa amas 2-3 keessatti Tigraayitti, Amaaraatti, Affaaritti, Beenishaangulitti, Oromiyaatti namni dhume irra baay'ata jechuudha. This is tragedy. Buqqa'iinsa ilma namaatiin hoggaa fudhanne addunyaa irratti tokkoffaa jirra jechuudha. This is disaster. Kanammoo kanutti fide akkuma dheengodde jee rakkoo siyaasaa biyya sanii ta akka dhakaa osoo gangalattu dhufte kaleerraa barachuu dhabne akkuma kaleessa akkuma Haayila Sillaasee akkuma Mangistuu akkuma Mallasaatitti har'aas humnaan furra angoo humnaan qabannee turra yaanni kiyya qofatu ka Rabbi irraa gadi bu'ee kun ka sheeyxaanaati yaanni jedhu gara wal waraansaatti nama galchee jira jechuudha. Keessattuu Oromiyaa keessa har'a yoo laaltan waan hedduu nama gaddisiisu agarra. Jaalbobbaasaa Nasirreessu danda'uun dongore lola keessa ture lolee lolchiisee beeku. Lola keessatti seera lolaatii jira. Hanga danda'ametti siviiliyan uummata nagayaa qusachuudhaan jira. Oromiyaa keessatti yeroo ammaatitti qaama wallolu waraana bilisummaa Oromootii fi mootummaa Abiy qofa miti kan wallolaa jiru. Wallola kanaan caccabiinsa seeraatii fi law and order irraa kaka'uun namni keenya rakkoo guddaa keessa bu'ee jira. Namni ka ajjeefamuuf ka saamu bira dabree manni isaa irra gubata. Karaa deemee galuu hin danda'u. Ni saamama. Waan koman ta'e yoo maatii keessan gaafadha. Keessattuu Shawaa Lixaa Wallagga Gujii keessatti yoo fudhattan saamichi sadarkaa ammaan deemaa jiru naggaadeen naannoo sanii akka baddu godhee jira. Fakkeenyaaf tokko oboo fakkaatee dhufa 200,000 sirraa fuudha. Shariin isaa immoo dangatii mootummaa fakkaatee dhufa warra obootiif 200,000 kannite naaf immoo 400,000 fuudhi siin jaa 1,600 naggaadee irraa fudhate jechuudha. San qofaa miti tokko dhufeeti keessattuu waan yoo dafnee ofirraa dhaabne malee hammaataa dhufu nama butu tokko dhufeeti ani waraana kana siin jaa fuudhee jaartii ta'e obboleessa kee keessattuu warra waa qabu kan fuudhanii butanii dho'isan 500,000 kafaltu malee siin ganni nu jaan siin gadin dhiibnu jaan hoggaa inni 500,000 fuudhee gandarraayis gosarraayis fuudhee kanne ka mootummaa fakkaatummoo dhufe mallaqa warra bosonaatii kennite siin jaa dachaa si gaafata jechuudha. Dheengadda durriyyeen Oromiyaa rakkiftee an jennaan namni iyyuu jira. Durriyyeen Oromiyaa rakkiftee jirti. Ilmi namaa bahee galuu hin dandeenye. Qonnaan bulaa sangaa tokko dhufeeti tokko irraa fudhate sangaa tokko. Kaan immoo isaaf kanatti akka biraa irraa fudhate. Kuni wal waraansaa miti. Wal waraansa waraanni Marrootii fi Abiy takkaashii malis godhaa jiru jidduu durriyyeen naqamtee jirti. Dargaggeessi bannaaraadha wal guuruudhaan qawwee fudhatee nama cinqutti jira. Uummata Oromootiif qabsoo yoo ka jennu taate kana dubbachuudha qabna. Isinitti hima kun immoo hammaataa deema. Ani biyyoota baay'een qoradhe, biyyoota baay'een hubadhe. Wal waraansi waan tokko immoo amanaa fudhadha. Oromiyaa keessa gam lamuu ka wal fixaa jiru ilmaan Oromooti. Kana jechuun kiyya ka aarsu yoo jiraate haa bobo. Dhugaa lafa jirtuun isinitti. Lachuun immoo karaa sirriitiif lolla jedhanii deemaa jiran. Waraanni bilxiginnaadhaa aangoon Oromoo galte akka Oromooti akka hin baaneef loluu jiraa siin jira. Waraanni bilisummaa Oromoo hireen Oromoo qabsoon Oromoo butamte akka Oromootti hin galche jeeti lola. Ilmaan abbaa tokko ilmaan obbolaa tokko wal lola kana keessatti diinni gamaa gamanaa jidduu seenee haala hamaa uumaa deemaa jira jechuudha. Kun akka biyyaatti rakkoo keessa seenne daran ka Oromiyaatiitu hammaataa deema. Maal balleessine jiran? Uummanummaan kun maal barreesse? Waggaa 50 booda haara galfachuun qabu. Maal wanni jechuun jiru?
warri Tigraayitii fi warri mootummaa federaalaa wal lolanii gara lolaatiin tokko tokko mo'achuu dadhabnaan ummanni addunyaa itti iyyee lola dhaabanii gara haasawaatti seenanii jiran. Ummanni Tigraay gargaarsa argataa jira. Gammachuu irraa qabna kanarraa. Oromoon gargaarsa argachuu qabu, haara galfachuu qabu. 1.5 million people nama miliyoona tuqaa tokko shantu Oromiyaa keessa buqqee jira sababa waraansa kanaatiin. Namni irraa dubbatu hin jiru. Namni gargaarsa geessuuf hin jiru. Duuba nuti duula kanarratti isin qofaa miti. Mootummoota biyyoota Awurooppaa hedduu dubbifnee jirra gara Ameerikaa illee. Wanni jechaa jirru maali? Rakkoo kaabaa furra jecha ta Oromiyaa keessaa dhiifnaan ibidda mana tokko qabsiiftanii kabiraa mana tokko irraa dhaamtanii kabiraa qabsiisaa jirtanii. Akkuma ummata kaabaa ka Amaaraa ka Affaariif ka Oromiyaatiif ka Tigraayiif gargaarsi dhaqu ummata Oromiyaatiifis dhaquu qabaa jechuu jirra. Dhaquu qabaa jenna. This is not a joke. Waa ilma namaa haasa'u jirra. Gaagaanni Oromiyaa keessa jiru ummata gubuu jedhamu beektani miskiina namuu irraa haasa'u umaatii namaas ni dabala kufaatii diinagdeetis ni dabala kara kana deemnaan harki biyyoota alaa naannoo sanitti dantaa isaanii eeysifachuu dabalaa waan deemuuf boru osoo barbaannee araaramuu hin dandeenyu arruma lola dhaabne osoo daran waliin fidhe osoo biitiin jiine osoo ummanni addan facaane yeroo dheeraa furaa fudhatanitti himaane amma lolli dhaabateemi ummata Tigraay fi ummata Amaaraa deebisanii walitti fayyisuun laaftuun taatu amata lama dura hogganoota Tigraay fi hogganoota Amaaraa itti wayii waachaa yeroo turretti araaramuun laaftuu turte maaliifi gaafas walitti mufii qofaat ture arra dhiigaan halki namaa badee jira gadoon hamtuun seentee jira. It will take us years to reconcile the two society. Oromiyaa keessatti of eeggannoo cimaa barbaachisa. Waa hedduu dalaynee jirra Oromummaa tana deemnee ijaaruudhaaf Oromiyaa ijaaruudhaaf lolli kun itti fufnaan garuu waan abboonni teenya waggaa 50 xaaran nuti isaan gageenyu dandeenyutti tattaafannetu diigama. Mootummaanis ka jennuun hin dandeessu jennee ni jiru. Ka jedhamne waan biraatiif miti bara. Karaan itti deemtan karaan sirna federaalizimii itti diiguudhaaf deemtan saraan sirna abbaa irraa itti ijaaruudhaaf deemtan isiniifis mootummaa hin cimsu. Biyya tanaas akka isin barbaaddanitti ijaaree badhaadhina hin fidu diigamiinsa fidaa hin ta'u jennee dura dhaabannaa ni dhabne. Wanni sodaan hin hafne mootummaan ture amma the current Ethiopian state takka hanga ammaa laaffattee hin beektu. Mootummaan kan isin jechaa jiru the state sirni kun rakkoolee hedduu biyya sanitti uumaa dhufaa jiru. Mootummaadhaan kan jennaa jirru si gayaa utubaan aga dhiiban qaba aga dhiisan qaba. Amma booda karaan qilee malee amma booda karaan badii malee amma booda karaan wal fixiinsa malee sirni abbaa irree mootuu humnaan jaaramus Itoophiyaan dullattiin humnaan dhuftus hin jirtu jennee jalanneetti himnaa jechuudha. Humnoonni mootummaa kanaan qabsaan Tigraayitti haa taatu, Beenishaangulitti haa taatu, Gaambeellatti haa taatu, Oromiyaa keessatti haa taatu dhiphina dirree siyaasaatiitu bosonatti isaan galche. Kuma lamaa kudha saddeetii yaadattanii waggaa qeerroon jijjiirama fide. Humnoonni dhiibamanii biyyaa bahanii fi bosona galan hundi mootummaa kanaa hiree kennuudhaan sirni Ihaadeeg ka ummata kan dhiibee isaan baasisuun ka'ee amma booda qawween osoo hin taane ilaaf ilaameen ni mari'anna jedhaniiti biyyatti galan bosonaa ba'an dirreen dhiibamnaan namni bosona akka gale. Kanaaf mootummaan kan jechaa jirru ni gayaa humnoota qawweensi dura dhaabbatan wajjin gattaayi mari'adhu waliigalaatii lola nurraa dhaabaa furmaanni siyaasaa biyya furmaanni rakkoo diinagdees taate siyaasa biyya sanii mariidhaan malee
maraatanii dhufuu hin dandeessu. Kan ammoo uummanni keenya deeggaruu qaba inni. Dhaamsi nuti uummata keenya daasporaatiin biyya alaatti jiruuf qabnu akka kaafaawottis akka mataa kiyyaattis biyyi teenya rakkoo guddaa keessa jirti. Aarii guddaa jira. Ta'us mootummaan karaa nagayaa kan fudhatu taate dubbii teenya osoo nagayumaan furannee irra nu wayyaa tana daran wal madeessuun saba keenyaas ummata keenyaas barbadeessuu waan danda'uuf hamma dandeessanitti hamma dandeenyetti qaamonni hundi dubbii isaanii furmaatan akka fidan deemaa jenna. Ummata biyya alaatiifis dippiloomaatota biyya keenya jiranis mootummoota biyya alaa dhaynee dubbisaa jirruttis ergaa nu dabarsuun ifa akkuma reefu isiniin jedhe. Mootummoonni hedduun deengatti dubbadheetiin jiru. Mana hidhaati hoggaa laalaa turreetti waan nama gaddisiisu agarra. Akka waan biyyi keenya dirree kubbaa taatetti akka qaamonni wal waraanan Maanchistarii fi Arsenaal ta'aniititti kun dhagaa itti kan gamaa gamana kun harka dha'uudhaan hamila kan naafi ture jechuudha. These are our people biyya teenya uummata keenya bara. Nuti Oromoon keessattuu nuti Oromoon rakkoo nurra gahaa turte ni beekna. Sirnoota dhufaa dabra irratti kan qabsaa'aa turre sirnoota dhufaa dabra irratti kan qabsaa'aa turre ajjeechaa fiidhaan akka nurraa dhaabatuuf saamicha akka nurraa dhaabatuuf kanaaf immoo mootummaan nu taatu filannee mootummaan nuti filanne sun immoo imaammata diinagdee isaa ta'uu nu bocee hiyyummaa bara baraa keessaa akka baanuuf hiyyummaan amma biyya san keessa jirtu akka taateen beektu ni beektan maatii keessanii maallaqa ergaa jirtan hiyyummaan amma jirtu namni kiraa kafaluu hin danda'u nyaatee buluu hin danda'u. Dur hojjetaan mootummaa baadiyyaarra namni dhufee bira taa'ee itti barata akkasiin hedduun keenya akkasiin baranne. Arri hojjetaan mootummaa ifiifuu nyaatee buluudhaaf abbaa isaa qonnaan bulaatirraa xaafiin kiishaan dhuftiif jechuudha. This is disaster jechuudha. Kanaaf rakkoo kana keessaa bahuudhaaf wal mari'achuun irra wayyaa karaa hunda laallee jirra. Kana alatti deemnaan hangama kiyyaan qaama rakkoo biyya sanii ta'uu hin barbaadu. Qaama hiraar saba keenya irratti itti fufsiisu ta'uu hin barbaadu. Hamman dandeetti hamma beekumsa xiyyaatitti sirna amma duraa san keessaa bahuudhaaf tattaafadheetiin jira. Garuu wal waraansa ilmaan Oromoo jidduutti godhamu keessatti wal waraansa barbaachisaa hin ta'in keessatti hirmaachuudhaan gadadoo haawwan Tigraay gadadoo qonnaan bultoota Amaaraa fi qonnaan tiifattoota Affaar dhumaatii saamicha uummata Oromoo irratti godhamu keessatti hirmaachuu hin barbaadu. Hangan dandeetti beekumsan qabuun dhageettii fi beekumsaa fi beekamtiin qabuun siyaasaan biyya sanii karaa qabattee wal waraanuun dhaabbatee rakkoolee waraansatti nu galchan san mariidhaan ummata biyya alaatiis gargaarsifannee mariidhaan furuu irratti yoo kadeemu taate waan beeknu gumaachuudhaaf qophii. Lakkii lolaan itti malee jee mootummaa yoo itti deemu taate immoo si haa baasu jennaan jechuudha. Malee nuti jeequmsa keessa hin biraanne. Hin baasu immoo kana sirriitti waan hubannuuf hin baasu jennaa. Kanaaf uummanni keenya ka Sweden bu'aa nagayaa ni beektan. Bu'aa nagayaa uummanni keenya kan shawaa lixaa keessa jiru, shawaa kaabaa keessa jiru, wallagga afran keessa jiru, gujii lamaan keessa jiru, booran keessa jiru. Ganamu waggaan waajjira kiyya dhagu ganamu manguddoota tarrifamanii na eegan, haawwanitti tarrifamee na eegan. Akkaanaan waa godhuufii danda'utti an qawween ajajuun qabu. Akkaanaan waa godhuufii danda'utti rabbii mootummaattis ijoollee waraana obboottis nu haasa'i haa araaramanii jedha. Araaramaa jenna nutis araaramaadha.
wanti haawwan Oromoodhaa barbaadan wanti abboonni Oromoodhaa barbaadan qonnaan bulaaf daldalaan wallaga keessa daldalaan hin hafne jarra kuma lamaa fi 19 gaafii na baqqalaan dhayinu daldalli qabbanaa'uu eegalee ture garuu daldalaan achuma ture amma daldalaan irra jireessi godinoota reefu sinjee keessa jiru kun saamicha ajjeechaa dheessuudhaan dukkaana isaa hoteela isaa dalagaatii dhiisee dhoortoodhaan finfinnee jiraata jechuudha. Qonnaan bulaan takkaa midhaan facaafachuu hin danda'u. Ka facaafate immoo deebisee haammachuu hin danda'u. Kun maal uummanni keenya maal waa'ee duwwii darbu uummanni keenya maal kana keessa jiraachuu qaba. Kanaaf lolli kun dhaabbachuudha qaba. Hunda dura kana mootummaatu dhaabuu qaba. Mootummaan dirqama guddaa kan qabu mootummaadha. Mootummaan rakkoon biyya sanii humnaan osoo hin taane mariidhaan qofa akka furamtu fudhachuudhaan qaamota akkuma Tigraayitti eegale waraana bilisummaa Oromoo wajjinis humnoota bilisummaa Beenishaangul wajjinis gadi taa'ee ilaameedhaan mari'atee biyyattii karatti haa deebisu jennetti yaamna. Isinillee waamicha kana akka deeggartan gaafannaa galatooma. Nama shan keessa lallabaa fuudhe. Anak Ahmad fuudhaa barbaachisaa. Maayikii deddeemuu ni qabda. Maayikii socho'uu ni qabda. Maayikii socho'uu adda bakkuma jiran kanniif. Amalkaan Suudaan sagantaa gaaffii deebii qabna jaaroo wajjin nama shaniin kan gaafannu ta'a. So maayikii asii qabna Ahmad asii keessa jiranitti nama shaniif carraa akka nu ta'a jechuudha. Ahmad. Nama shan daawwatu nama fudhatu nama jedhamu daawwatu. Hayya akka goonu asirraa nama shan asitti nama shan saara asirraa nama shan asitti akka beeru baata salphii. Hayya. Hayya. Ifam, harus jawab. Bakmo jadi Ahmad, lakkoofsa kenniifi. Bismillah. Right. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته غلطوما duraan dursee ayya obboleessa keenya ilma keenya Jawaariin baga rabbi harka diinaatii si baase jennaan isinillee baga gammaddan Oromoo goota keessan nama jaalala rabbiin namaa kenna jira namni namaan kennu rabbi khaaliqaan namaa kenne rabbi ammallee jaalala si haa dabalu namni namaan kennu nama hojjate rabbiif nama biratti illee jaalatama jiran ani waan jedhu gaafis guddaan qabu obboleessa keenya Jawaariin Oromoon ni ifaajji yeroo hedduu gartee mootiin itti duuti itti dhiigdi itti buqqifamti ani waan jechuu barbaade gaafiin kiyya manguddoolleen si dura jiranii atis hedduu waa qorattee waa'ee biyya namaallee qorattee hedduu beeyta waan jechuu barbaade ani cubbuu maal qabnaa Oromummaan tuni akka manguddoo irraa dhageessee fi akka ofii qorattellee maaf deemnee hulaa afotti yeroo hunda kufnaa maali badiin kennaa dogongorri Oromoon dalayde jira tokko kalammataati mariidha jette marii malee biyyiti suni Oromoonis sablamnoon illee yoo mariin geggeeffame malee biyyi suni nagahan argattuu jette ummata kanaa wajjin hangam itti amanta ummata kan ummata namaan quudhine ati har'a akka Oromoo ilma Oromoo tokkootti jarana namaa quudhuu qabna sadarkaa namaa qooda namaa kaa'uu qabna Oromoo hedduu warri nu dura hangaftoonni qabsoo Oromoo as keessa jiran hedduu ifaajan yeroo hunda deemnee kufaa turre ni argina waan jechuu barbaade gawaa ummata kanaa wajjin mariin nagaa geggeeffamee biyyiti suni nagaa hin argatti jettee hagam takka itti amantaa maalirraa ummata obbidiyoo kana ummata kana maalirraa amantii abdii guutuu qabdaa jechuun barbaade gama amantii islaamaatti yoo as deebine laa yuldagul mu'minu fi hujrin marrateyn argamaan rabbi namni rabbitti amane boolla takka keessatti yeroo laman iddamu jaan ifaajeen teetu karaa mayte Oromoon si wajji ifaajjee xiqqaa guddaan si wajji ifaajjee itti dhiidee dhiigni qeerroodhaa lafa badee atis beekumsa kee bakka feete jiraachuu osoo dandeessu Oromo saba kanaaf qabsooytee waan gaarii fiddee ummata kana amantee harka keeyse har'allee carraan kun isillee mudate ummata kanaa wajjin ammallee akkamitti deebitee abdii hagam guutuu takka irraa qabdaa nageenyi biyya sanitti hin dhufaa kanuma jechuun barbaade waan na dhageeffataniif galatooma. Ifama wajjin warri gaafii gaafachuu barbaadan hundumti keessaniyyuu yaada keessan gaafasatti gaafii maqofatti gaafasa gaafii gaafadhaa daqiiqaa galatoma Oromiffaa sirriitti hin danda'u nan dhaggeeffadha nan barree nan katabaas nan dubbisaas garuu dubbachuu na dhiba sirriitti so afaan Amaariffaan gaafadha duraan dursee baga lubbuudhaan jiraatte baga wal agarrees itti aanee እኔ በትግራይ ኮሚኒቲ ተወክዬ ነው የመጣሁት ምክንያቱም እናቴ ከትግራይ ነች አባቴ ኦሮሞ ነው ኦሮምኛ ካደኩ በኋላ ነው የተማርኩት
አምስት ጥያቄዎችን ልከዋል ኮሚኒቲው። መጀመሪያ ኮሚኒቲውን መወከል አልፈለኩም ነበር፣ ግን በጣም ስላሳዘኑኝ ያው ይዤ መጥቻለሁ። አምስቱ ጥያቄዎች እንደዚህ ይላል። አንብቤ ራሴ የሚያመንኩበትን ነው ያመጣሁት። ብዙ ሰዎች ኢትዮጵያ የባለድርሻ አካላት ያካተተ እና ገለልተኛ አካል የሚመራው እውነተኛ ሀገራዊ ውይይት ከሌለ ወደፊት ልትራመድ አትችልም ይላሉ እና እርስዎ በዚህ ላይ ምን አይነት ሀሳብ አለዎት? የመጀመሪያው ጥያቄ ነው። ሁለተኛው በትግራይና በኦሮሚያ የተፈጠረው ግጭት በሰላም መንገድ ለመፍታት ያለውን ጽኑ አቋም እናደንቃለን። ሆኖም ይህ እንዲሆን ምን የተለየ እርምጃ ያስፈልጋል ብለው ያስባሉ? ስዊድንስ እነዚህን ጥረቶች በምን መልኩ ልትደግፍ ትችላለች? ወይም ስካንዲኔቪያን አገሮች በምን መልኩ ሊደግፉ ይችላሉ ብለው ያስባሉ? ለምሳሌ እኛ የተጠናከረ ማዕቀብ እንዲኖር ጫና ለማድረግ እንፈልጋለን። ይህንን እንዴት ያዩታል የሚል ነው። ሌላው ሶስተኛው ጥያቄ ባለፉት 18 ወራት ከባድ የሰብአዊ መብትና የሰብአዊ ወንጀሎች ተፈጽመዋል። ይህንንም አምኒስቲና HRW የተባለው ገለልተኛ ድርጅቶች አስታውቀዋል። ለምሳሌ በአዲስ አበባ ያለው በመንግስት የጅምላ ረሃብ ጦርነት መሳሪያ መጠቀም፣ በትግራይ ተወላጆች ላይ የሚፈጸመው ወንጀል የዘር ማጥፋት ሊሆን ይችላል ተብሎ ይገመታል። ይህ ሁሉ የሚመለከተው UNHCR ይቅርታ ምርመራ፣ ተጠያቂነት፣ ተአማኒነት ያለው ሂደት ከሌለ ረዘም ያለ ጊዜ የሰላም እጦት ሊያስከትል ይችላል። ይህንን እርስዎ አመለካከት ግጭቱን እንዴት መፍታት ይቻላል ብለው ያስባሉ? ግጭቱን ለሚያደረገው ጥረት ለማስቆም የሚደረገው ጥረት እና ተጠያቂነትን በምን ሚዛናዊነት አስተካክሎ መሄድ ይቻላል ብለው ያስባሉ? የግሎትን አስተያየት እንፈልጋለን ይላል። ባለፈው ጥቂት ዓመታት በኢትዮጵያ ውስጥ የተከሰቱ ግጭቶች የፌደራላዊ ስርዓቱን ባህሪ ጭምር በኢትዮጵያ ክልል አቅጣጫዎች ከፍተኛ ቁርሾ መኖሩን አሳይቶናል። ፍጥጫዎቹ እየሰፋ መምጣቱ ብቻ ሳይሆን ለምሳሌ በፌዴሬሽን ውስጥ የትግራይ የወደፊት ዕጣ ፈንታ ምን እንደሚሆን አናቅም። ስለ ወደፊቷ የተረጋጋ ኢትዮጵያ እይታ እርስዎ ምንድነው ያለዎት አስተያየት? ምን ይጠብቃሉ? ትግራይ እንዴት ትቀጥላለች ብለው ያስባሉ? የተደረገውን ሁሉ አይተዋል፣ ሰምተዋል። የስዊድን መንግስትስ እንደዚህ ፌዴሬሽኖቹ እንዳይበታተን ወይም ሌሎች ምዕራባውያን ይሄን ቢያደርጉ ብለው የሚያስቡት አስተያየት አለ ወይ? ከኛ ጥረት ውጪ ማለት ነው። ሌላው የመጨረሻ ጥያቄው በኢትዮጵያ እየተካሄደ ያለው ግጭት ዋነኛው ተዋናይ የኤርትራ መንግስት ነው። የኤርትራ መንግስትን ጉዳይ ደግሞ ውስጣዊም ውጫዊ ነው ብለዋል በኢንተርቪው ላይ። ይሄ የግል ጥያቄ ነው። እንዳጋጣሚ እኔ ኤርትራ ውስጥ ነው የተወለድኩት ያደግኩት እስከ 10 ዓመቴ እና የኤርትራን ጉዳይ የተለየ ቁርሾ አላቸው ከሚባሉ ሰዎች ቢሆንም ግን እንዳገር የኤርትራን የውስጥ ጉዳይነት እንዴት ነው የውስጥ ጉዳያችን ነች ያለችውን ይሄንን ማብራሪያ ከርሶ ፈልጋለሁ። አመሰግናለሁ። ስላየሁት በጣም ደስ ብሎኛል። የ3 ዓመት ታናሽ ኖት። እንደ ታናሽ ወንድሜ በጣም ነው ምሳሳሎት እና እግዚአብሔር ይጠብቆት። አመሰግናለሁ። Daño. Cuma dapat. duraan dursee assalaam ani haa dhufu obboleeyyan keenya hundi keessanuu baga nagaan dhuftan duraan dursee assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuhu baga nagaan dhuftan obboleeyyan keenya hundi keessanuu
Jawaar obboleessa keenya hayyuu keenya baga mana hidhaa Qaalitti keessaa baga Rabbiin fayyaa nagaa fi fayyaa jahan guutuun mana hidhaa keessa si gabbaasee yoo ati nuuf jiraatte abdii qabnaa waan jettee Oromoo furmaanni Oromoo ni forma jeetiin abdii qaba kalmaan ja'a Rabbi umrii si haa dheeressu Rabbi si haa jiraachisu nu jiraadhu amata kuma sin jedha gabaabse. Khalid isaan Hanuman argeen onni jaaga yeroo lamma farq qarqabaas galatooma jarana kanu keessaniif balasa keenya Jawaar baga Rabbiin mana hidhaa san keessa Rabbi si baaseen sinjaa kanatti ani gaafii intiyya bara hunda eegale nu jenna xumurri qophii too yoomii gaddaa wanni amma deemaa jiru kuni rakkoon kan argamte dura boota irraa immoo ummata shaabii irraa rakkoon tun kan argamte wanni guyyuutu murtii teenya durarraa hin geenye boodara nu deebisaa oolu dura boota jidduu jirti immoo hawaasa keessa jirti taraadhaan kan baaftanii ta lammada obboleessa keenya xiinxalaa barreessaa Yaayaa Bashiirii inni nama qabsaawaa nama cimaa nama beekamaadha Oromoo firii lamatan Iswiidin keessa jirtu akkamitti waliin nu qabdee tokko goruu dadhabdee sinjaa galatooma. Wanni diin kunneen Jawaar sigaa fi gaafatamuu fi firii fuudhanii deebisu adaramaa lootiin wala oolchee. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duraan dursee maqaan koo Jawaar jedhama biyya Finlaand irraa dhufe moggoo kiyya baga baatee daaddaa kiyya baga Rabbi si baasee daaddaa kiyya baga nagaan dhufte siin jedha. Itti aansee hawaasa akkana bareedu hawaasa Suudiin kanallee galatoofachuu barbaada. Asumaan mana naa osoo soitanii gaarii natti fakkaata. Angaafi guddaalleen qabu gaafii nan qabu Itoophiyaan jiidee namni martinuu argaa jira. Abbaa jiisee namni martinuu ni beeka. Moggoo nagaya jaalatta nagaa barbaaddaa nagaya ati barbaadduuf Rabbi achisi teessee achisi baase nama afaan qabutti namni waa dubbata Itoophiyaan afaan hin qabdu hayyuu nyaachuu malee Itoophiyaa afaan qabdutti namni dubbata ati nama nagayaati Itoophiyaan nagaa hin beektu nama nagayaa nyaachuu malee Itoophiyaan nagaya hin barbaaddu Itoophiyaan oyitee afaan gaggaragalee Itoophiyaa oyitee afaan gaggaragalte tan akkamitti ol deebiftee waa keessa buufta. Kaitti aanu hawaasni keenya si jaalata akkaan si jaalata atilleen akka hawaasni si jaalatu ni beekta. Rabbi ija hawaasa keenyaa irraa si hambisu. Hawaasni keenya baay'ee diigamee jira. Bakka hawaasni diigametti ammallee ifaa jeente gad deebiti. Hawaasa diigame kana akkatti ijaartu akkaataa itti ijaartu osoo nu ibsite gaariidha. Galatoomaa
deebisu hawaasni suudiinillee galatooma hayyoonni martuu galatooma isinin jedha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. obboleeyyan dhiifama wajjiin yeroo marsaa lammaffaa dabarru dhiira takka dhalaa takka irraa fuunaa nama hedduu harka ol qabaa nama harka ol qabu hunda arguu hin dandeenyu dura san dhaabbannee kanuma ijji dura nu garteef carraa kanneen akkasitti taawwan walii gallu. Achin ofin khalat. Deebisu fedhaansii. Itti dabala. Gaafii itti dabalamu. Nama lama. Gaafii lama dubartoota keessaa fudhanna. warra duuliyoo irraa dhufee warra kanatti galatoom galatama dillee jiru amadu gabaabsu wallah gowwaa maayikii argateen taarra galatooma oromoo carraa kanaa kannoo keessaniif obbo Jawaar Mohammad duraan dursee baga rabbiin harka diinaatii si baaseen siin jaa umriin dheeraadhu horii burii umrii tante hanqaasii duraa sitti nizaabin rabbiin siin jaa kanatti aansuudhaan oromoo oliin kaayikna kanatti aansu wanni niin jechuu barbaadu silallattu ogguun akka dubbii ilaalu ilmi tokko maali abbaan tokko ilmaan isaa ogguun biifi itti himatan deemee barra deemaa boofirraa dhoorkaa injuu tunisiin tanuma ilmaan kan keenurraa dhoorke ogguu jedhan abbaan wanni isarra jiru isinirraa hin dhoorkadhaa dhiifama tahaa jolle nama sannutti hin tuqinaadha uma jaa abbaan ilmaanin tuntanu abbaa qayro